wallahi rabbi kiyya akka gadhe nama narra gube an warrooti jechuun guruupii hidhanii akkaawuntii kiyya san narra gubannin beeka isinii galee nama san namni kamuyyuu hin beeka $350 jechuun an kalee keetti dhabe ji'a lama waan shaqqaladhe ani hiriyaanti waan bakka bira argatte dhufte akka maallaqni naa guutu tanana gaafa isin akkaawuntii kiyya san narra gubdanu ani birri aannan ijoollee tiyyaa bituun qabu ture silaa osoo akka keessaniitti qullaa deemaa yoo isinii galeeme birri kiraa manaa kiyyaatii fi wacii ilmaan kiyyaa ture isinii galee $100 takka ka hiriyaa tiyyaa $250 kiyyaa garuu an gabba'ee isinii himadhee laa'umaa isinii jedheen jenna alhamdulillah jedhee riskiin harka rabbii jira isinii galee ne wuci kiftaaf Sida more sa kwanta kaftale jenesir. Oso nama brati ammo oso nama famasi woy nama isin bakka nama arrabsuni beeytumi jala teessanii warra sirba caqafatu warra waan bilginaa haasaan saarii damee fur waan dhiiraa waan dhalaa qofa warra haasaan isinii famasiidha saarii damee fur nama 6,000 nama 7,000 teessanii daawwatan. Kot. Shuutaam. Kakak keetii kana bambarsi ijoollee kiyyaa xaraksifadha qomaata nama hin arrabsini nuutu hullachuun bulook nommaa ragaachuu qabbachuu aralla ka $350 jalaa gubate silaa wargandaa firiyootiidhaan walitti guuramanii silaa maal jedhu $1,000 wajjin jalaa gubate jedhanii silaa yeroo san sabasabanii kennu garuu ani akkaawuntii kiyya kanaa you do it naa godhaadhe nama akkaawuntii 3-4 qabuun naa kennaa jedhee keessaan kadhadhee dadhabe namni miskiinni akkaawuntii isaa naa kennee jechuudha isinii galeeme warra na jala deemtanii na tuttuxxan warra waan kalee keessa baatanii dagatte warra naan jettan wallahi billahi ani waan keessa beellee hin daganne rabbiin ammoo alhamdulillahi rabbil alamin kara hundaanu addunyaa kana hunda na caalsisee na uume an uumaa rabbiin na uumees kennaa rabbiin haa kennees ani jechuun nama itti of jajullee miti nama itti kaffaree rabbii ofii wallaaluu miti alhamdulillah akkuma nama normaanii akkuma na argitan nama gaditti of ilaalaman nama olitti takka of ilaalee hin beeku miknaatum kana rabbiin naa kenne ilma narra akka naa kenne narraa fudhachuun danda'a waan ta'eef wanta tokko gaafa itti wallaaltee gaafa itti kaffarte yoo rabbiin kee itti wallaaltee itti dhaaddatte rabbiin ammoo sirraa fudhachuu danda'a waan ta'eef an takka waan rabbiin naa kenne ittillee of akka abbadeellee hin beeku akkuma nama normaana tokkotti of gaxiqqeessee tan of ilaal an takka haadha qabeenyaatti siniin jedheellee hin beeku sinii galee akka ilmoo rakkattuutti of ilaala malee miknaatum anillee namni kaminuu tokkumaadha garuu warrootii dhuftanii madaa kiyya kalee dhukkub madaa kiyya kalee dhukkub alhamdulillah rabbil alamin ini ba Allah subhanahu wa ta'ala no maamno sini gale warra boru rakkachuu heddu kabiyya baqaa jirtu sini gale kasiichi ilmoo haammachuu teettu kasiichi rakkina bu'aa bu'ii arguutees dhuftanii dhukkuba kaleessa rabbiin na dhukkubsee sini gale rakkina kalee rabbiin ani ko ilmoo kiyyaaf jecha rakkadhe ani ko yoo gabbahee jechuun waan fedhe haasa'iyyuu narraa bareeda sini gale ani ilmaan kiyyaaf jechan cabee ilmoo itti cabe san waliin jira ammallee itti cabaa jira ammallee an ilmoo kan goonaan guddifadha garuu isin ammoo warra na tuttuxxan alhamdulillah rabbil alamin ani nama bu'aa bu'ii kalee keessa bayoo wallaalellee rabbiin kan qo'ana itti gaafata malee isin ittiin gaafatu warra sababaa malee uftanii na lakkaftan guyyaa tokko osoo isin na lakkafin osoo maatii kiyya hin arrabsin osoo ana nan boochisin miidiyaa kanarraa takkaa galee hin beeku warra akkaawuntii kiyya narra gubdan warra dhuftanii na tuttuxxan
haqa kiyyatti warri tartan rabbi nama tokko nama kilmaa takka maasha Allah ilmaan kee rabbiin si haa guddisu akkam nagaa sanii achi waanaan jettan hunda keessanuyyuu akka amantaa keessanii rabbii guyyaa qiyaamaatti isin kennadhe jira miknaatum an haadha miskiin ani poolotikaa keessa jiru amantaaf kutaan naman qoodu rakkattuudha isinii galeeme ilmaan kee guddifachuuf tattaafadha malee asirra wanni an dhufuuf dhiirri naa laalu namni na hajaju beekumsa kiyya beeskifachuu osoo hin taane sinii galee ilmoo kiyya guddifachuuf anan asirra dhufa sinii galee miknaatu hojjetachuu hin danda'u osoo nama hojjetachuu danda'u yookaan ammoo wanti an hojjedhu sun ilmaan kiyya waan naa jiraachisu ta'e si jammaran miliyoonaan soytaniyyuu nan argattan sinii galee ani beekamtii beekumsa malee argatan san hin barbaadu an ammoo beekamtii rabbiin naa kenne malee ilma namaatii miti beekamtiin gara polotikaatiin dhufte kanama arrabsaadhaan dhufte beekamtiin fooloof laayikiidhaan dhufte kun miidiyaa jechuun kijibaadha sinii galee ankoo garuu beekamtiin kiyya guyyaa guyyaan dabalaa bulaa deema anillee akka rakkadhe kanatti naf guyyaa tokko biyya baqaa kan keessaa bahee jabaadhee ilmaan tiyya galmaan geessee gaaftii isinitti saalfattan jira sinii galeeme Unkaan haadha dhiiraa 3-4 miti haati dhiiraa tokkoyyuu kabajaa qabdi addunyaa kanarra abdiin guttu. Angaruu dhiira 3 qaba. Yoo an hadha rakkadhe ilmaan kan koo ammootu boru jechuudha. Boru haadha qabeenyaa nagooti. Har'a dhuftanii waanaan jettan. Ta ilmaan kiyya arrabsitan osoo abbaa qabdu abbaa irraa mulqitanii ijoollee kiyya ilmoo abbaan qabne gootanii dhuftanii na arrabsitu. Mee viidiyoo man gadhiise wanti arraba dabe jira? Hunda keessanuu annama hin tuqu. Anasirra gammaduudhaaf fataa jechuudhaaf dhufa sinii galee abbaa miskiinaa abbaan garaa itti laafee sappoortii na godha. Sanuu ammootu sappoortii sanayyuu har'a ji'a meeqa? Har'a ji'a 4 moo ji'a 3? Namummaan na yaadatu hin jiru. Akkuma rabbiin kiyyaatti waan maatiin kiyya na gargaareen alhamdulillah jedhee jiraataa jira malee asirratti dirqiin isin qabee na gargaaraa isiniin hin jennu. Akkuma namni tokko miidiyaa fayyadamu fataa irra jechuu dhufu fataa jechuu dhufa malee ani sinna laala sinii galee ani ko yoo bar yoo ashqaabaxuu barbaade bar namni akka kiyyaaf akka jaarsa kiyyaa feemasiin addunyaa hin jiru bar sinii galeemi afaan oromoo yoo haasa'u dhiisee afaan amaaraa yoo haasa'e jechuudha amaarri jechuudha na jala hiriirtee na daawwatte ani ko nama ajandaallee barbaaduu miti nama ashqaabaxullee barbaaduu miti bar nama 6,700 akka guyyaatti na daawwatan godhuu hin wallaalle garuu namni na laalu osoo hin ta'in ilmaan kiyya galmaan gaachuuf tattaafachaa jira malee an sa'aatiin qabu akka isin yaaddan san sa'aatii 24 jaarsa kiyyaan akka namni guyyaan piraankii isin godhan piraankii isin gochuun wallaalle sinii galee jaarsa kiyyaa wajjin sa'aatii 24 fiilmii hindii asirratti hojjechuun wallaalle garuu kun kaayyoo kiyyaa miti sinii galee ilmaan kiyya guddifachuu yoom ilmaan kiyya galmaan gahadha yoom biyya baqaa kan keessaa baa ilmaan kiyya maan nyaatti maal udii malee ani roomaansiin isin yaaddan sun sammuu kiyya keessa gonkumaayyuu dhufu sinii galeemi malee akka addunyaan hundi na duuba hiriirtu gochuun nadhabneen kanamni guyyaan piraankii ol godhu afaan bantanii ilaaltan waan ta'eef akka sa'aatii 24 namni hojii wallaalee anaaf abbaa warraa kiyya laalu gochuun wallaale garuu kun kaayyoo kiyyaa miti sa'aatiin qaboon sa'aatiin itti qabu sanniin nufa na arrabsitu na boochistu irraa baha bakka ana meeqa ganamaati sa'aatii takkaa firiiftiin argan ijoollee kiyya nyaachifadhee obaasee dhiqee raffisee dhufe garuu na arrabsitu rabbiin kee kaleen dagatte maaltu sigee yoo rabbiin kiyya dagadheen rabbiin ana na gaafatamoo si gaafataati qabrii kiyyatti seenta ana tokkoo qabrii kiyya kophaa kiyya seenaa ilmaan adhaan nuura kiyya itti dhabee Sigaleemi huyna kiyyatti dhabee ka isin kakalee ni dagatte jettanii hukkina kiyya kaleessaa hadha isin akka fanii gootaniitti na arrabsitan san suuraa kiyya kalee ka bara 2020 osoo isin agarsiisee jechuudha. Amma osoo ka'ee iskiriiniirra isinii kaa'e isiidhanaan hin jettan suuraa kiyya gagaafa ulfaa argitan isinii galee isiidhan jettan obboleettii isii xiqqoo marraa 3 marraa 4 jettan ani ko waggaa tokko ji'a 5 dhukkuba TV dhukkufadhe amaliyaa godhadhe ani ko egaa ijoollee kana argadhe amaliyaa yeroo 3 godhadhe bar nama hadha akkana ofi jabaadhe akkana cimeeta sibiila hamma harka keessanii ga'usantu sibiilli bal'aan qaama kiyya keessa jira osoo nama biraa taatanii daqiiqaa 5 irra taa'uu hin dandeessan garuu walii biiroo osoo kaleen na dhukkubu osoo afuura baafachuu dadhabu
osoo garaan na dhukkubu osoo lukti kiyya na dhukkubu jechuudha. Ilmaan kiyya galmaan gahachuudhaaf tattaafadha. Namuma noormaala wayina seetuun yeroo asirratti na laaltan. Badhaam namatti garmuuti. Mana sirreessuudhaan huccuu ijoollee kiyyaa dhiquudhaan nyaata isaanii gochuudhaan asbeezaa isaanii fiduudhaan isinii galee daa'ima tokko asiin qaba kuun achi deema kuun deemee buttaa gaazii qaba kuun meeshaa arabaa cabsa. Mana arabaa jechuun ni beektu yoo meeshaan tokko cabe akka isaan nama itti kafalchiisan. Isinii galee. Tuna jala ba'ee baakish dhuqee. Taaka keetii kun dhuftee yoo dhufuu siin nageessu dammoo na jala teessee waa barreessite. Isinii galee an sa'aatii ilmaan kan koo raffifadhee jasti akkuma nama tokko uffataa jechuu dhufu dammoo afaan qabdu na arrabsitu. Gabbachuu adalla. Nuutu. Warra. Seafood? Kaadhee nin dalagadha jedhee bakkaan kaadhuun qabu. Dalaguullee hin danda'u. Ijoolleen kiyya ammoo sa'aatii gana. Oh my god. Hin dhiiseeti biyyeetii ilaalan. Gammachuu maaliin qabaa jira laala jara jiruun itti bareede jiruuti to'e maal dhaban abbaa qabeenyaati jirre. Namni ilmoo ofii yoo danda'een barsiifame yoo qaraa sifanne bu'aa maalii qaba? Ijoollee kan gosilaa ji'a salgaffaa kanatti galmooyti galmooyne barumsallee ni eegalle. Ijoolleen ammoo jaraa waliin dhalatte hundi isaaniitu barumsa eegalanii afaan hiikkatanii. Ankoo ammoo barumsallee ni eegalle. Guyyaa hundallee asirra taa'ee rakkoo guyyaa sa'uu ibjibbe wallaahi. Amma kanaan dinu rakkisi warra caakkaatti gaggalee gara siinis gara keenyaanis gara warra soddaatiin isaanumatti biyya balbataa jira malee rabbiifu. Isaanis amma deebi'aan jira. Mannashaachin Amaaraa ነው መደረሳችን ኢትዮጵያ ነው ጀኒ ቀኔ ሩሳኔ መነሻችን አማራ ነው መደረሳችን ደግሞ ኢትዮጵያ ነው ጀኒ ቀኔ ወርሶዳችሁ ወርፋኖ Adaanaa silaa waggaa lamatti seenuu qabu ijoolleen jira waliin dhalatte hundi isaaniitu waggaa lamatti adaanaa seenanii. Amma afaan sirriitti beeyti ijoolleen jira wajjin yeroo tokko dhalatte. malee durumaaniyyuu keenya jechuudha. So namni biyya kanaa waa wayinaan jedhe jechuudha. Ija isaa keessaa baasa deemee qoree namni tokko namni hanqaamaan beeku wanta tokko naan jennaan jechuudha. Anaaf ilmoo kan kootti waan nama haadha kiyya abbaa kiyya jechuudha. Nama ilmoo kiyyaan nufu lamaan nama addaarama. Osoo nama ilmoo ofii badheetti darbee yookaan ammoo ilmoo ofii guddisan taane guddisaa sinii galee nama jireenya dhuunfaa ofii of jaalatee nama ofii miidiyaa kanarra fiffiigu osoo hin ta'e yeroo namni waanaan jedhu haadha ilmoo kiyyaafuu haadha gaarii hin taane ilmoo kiyyayyuu jireenya gaarii jiraachisuu hin dandeenye jechi namni naan jedhu kun dhugaadheedhe ofii aaruu danda'a. Garuu an alhamdulillahi rabbil alamin nama biyya baqaa keessatti ilmoo ofur kophaa ofii guddifa namummaan dhuftaniitu yeroo waanaan jettan hin saalfattanuyyuu jedhaa baran. Anna ajaa'ibaa bara.
osoo nama baalagii akkamii baddu akkamii ta'e iyyuu narraa barumsa fudhachuu qabdan. Wallahi laazim. Naman tokko nama narrabsu saniituma guyyaa guyyaan dhufanii na yaabbatu. Bismillah kana seetan isaa moo firaafiree wayii biqilee dhuftanii irraa cirachaa jirtan. Haaraa taragaagaa tasgabbaahaa. Hasbi Allahu ni'mal wakiil. Jinni mana keessa naaseen obbo anam ijoollee kiyya nyaachisee obaasee kilaasii isaanii ka guyyaa isaan keessatti taphatan.